Sulula Jabeen jedhamu keessatti hojiin kun akkaataa hammaa kanaan bifa ho'aa ta'een itti fufee jira. Gammoojjii keessatti hirmaannaan uummataa bal'inaan gandoota qabnu hundumaa keessatti qonnaan bulaanis hojjetaan mootummaas dargaggoonnis hojii kana irratti hirmaatanii hojii kana galmaan gahuudhaaf bifa ho'aadhaan hojjechaa kan jiran yommuu ta'u, keessumattuu bara kanaa sulula 21 keessatti aanaa Jimmaa arginu kanatti daagaa gosa adda addaa kiiloomeetira 1680 akkasumas istiraakcharoota jiidhaa jiraatan kiiloomeetira 627 fi akkasumas istiraakcharoota jiidhaa qofatanis allayyaa gosa adda addaa jedhu jaabiyooniidhaan dhagaadhaan mukaan jalqabate hojiin kun bifa gaariitiin itti fufee hojjetamaa jira. Itti fufinsaanis hojiin kun hojii guyyaa 60 keessatti xumuramee akka ba'amuuf kallattiin garaagaraa kallattiin hooggansaa aanaadhaan kennamee jiru qindeessituu aanaadhaan kallattii waajjira qonnaatiif kennamee jiruuni hojjetaan misoomaa gandarra jirus hojjetaan waajjira qonnaa aanarra jirus itti hirmaatee hojii kana galmaan gahuudhaaf bifa ho'aadhaan itti fufee kan jiru ta'uusaa jechuudha. Garuu hojiileen qabeenya mataan dura hojjetaman irratti bu'aan argamee jiru bu'aa jajjabeessaaf bu'aa gaarii kan ta'edha. Addumaan iyyuu immoo lafti kanaan dura ciccitee lolaadhaan badaa jiru deebi'ee damdamatee lolaan irraa dhaabbatee biqilaan adda addaa irra dhaabbatee fi hojiin kun bifa gaariidhaan itti fufee kan jiru yommuu ta'u, gara fuulduraatti immoo kana caalaa sabbara darbee caalaatti hojii qabeenya namaa godhu hojjetamee uummanni irraa fayyadamaa ta'ee callaaf